Tole daayirektaraa fi barreessaa kiyyoodha sanii anillee sinan beekamee daawwattoota keenya faana wal bara. Garamu Taammanaa jedhama. Barreessaa fi piroodiisara diraamaa kiyyooti. Abbaa Anaa Entertainment jechuudha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Akkamidha uummanni akka eegdanitti aartisaa jajjabeeffachaa jira? Akkuma argitu har'a namoota baay'eetu asitti argame. Kuni kana dura waan hin baratamne haala kana yoo ta'e aartiin keenya carraa guddachuu guddaa qabaata jechuudha. Uummanni akkasii hirmaatee gara aartisaa jajjabeeffachuu keessatti gahee akkamii qaba jettanii yaaddu? Jechuun yeroo baay'ee hojiin hojjetamu uummanni akka laalu uummanni ilaalee gama garaagaraatiin ilaaluun isaa tokkoffaa faayinaanshalii sappoort godhaa gama biraatiin immoo fiilmii sanii fi jechuun ilaalee aartistiin tokko yeroo hojjetu uummanni akka laalu uummanni akka jaalatu yaadee hojjeta waan ta'eef yoo laalamee jaalatamee fi aartistiin hojii biraatiif kaka'a kanaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Akkamidha fiilmiin Oromoo barreeffamaa jiru hojjetamaa jiru kuni saba faana wal madaala? Yeroo baay'ee jechuun amma wanti jiru keessumaayyuu dorgommii guddaatu jira akka fiilmiitti. Fiilmiin afaan biraatiin hojjetamaa jiru aadaa eenyummaa isaanii keessumaayyuu uummata kanarratti fe'aa jiru. Kanaaf fiilmiin xiyyeeffannoo guddaa argate fiilmii afaan Oromoo aadaa bifa aadaa fi afaan waan hunda hawaasa kana madaaluu danda'uun akka baay'ina uummata kanaatiin baay'ee xiqqoodha hojjetame jedhamee yaadamu. Kanaaf loogiin gama biraatiin jiru baay'ee guddaa waan ta'eef akka yaadametti guddachaa hin jiru jechuudha. Barreessaanii fi hawaasni fiilmii daawwatu kuni akka uummata Oromoo madaalutti hojjechuudhaaf gaheen isaan lamaanuu taphachuu qaban maali jettanii yaaddu? Ani kanin jechuu barbaadu wanni hundi yeroo wajjin deema waan ta'eef hawaasni illee guddachaa jijjiiramaa teknooloojii wajjin waan baay'een jijjiiramaa jira. Kanaaf addunyaa jijjiiramaa jirtu keessatti waan leevilii ummataatiin steeppii tokko ummata dursuu qabedhe yaada barreessaanii fi piroodiisaroonni illee maaliif wanna hawaasni barbaadu waan akkamiiti waan jedhu sirriitti eegaa adda baasanii booda hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo baay'ee yoo argite fiilmiileen namoonni baay'een jechaadha afaan biraatiin illee kan hojjetanii fedhii hawaasaa laalanii namni iddoo hanqinni jirutti iddoo haala uummanni itti yaaduun sanirraa ka'aniitiin hojjetu waan ta'eef gama kennaan illee hojiin akkasii hojjetamuu qaba. Waan beekumsa irratti fi dandeettii irratti hundaa'e hojjetamuu qaba jedhee yaadu. Gaaffii isinitti hin baay'isu dhumarratti daawwattootaafis barreessitootaafis ergaa dabarsitan yoo qabaattan carraan isin ilaalla. Daawwattoonni illee hojiiwwan nu hojjennu dhiyeennaan laaluu nu jajjabeessuu qabu. Kan biraa immoo barreessitoonni illee baay'ee dubbisuu qabu, baay'ee hojjechuu qabu. Keessumaayyuu waan hawaasa madaalu akka addunyaatti wanni namni fiilmii barreessu yookiin immoo fiilmii yookiin diraamaa piroodiis godhu leevilii guddaadhaan haala guddaadhaan odeeffannoo addunyaa fedhii uummataa konsiidar godhee hojjechuu qaba jedhee yaada. Waan hawaasni bal'aan barbaadu keessumaayyuu haala aadaa safuu waan hunda eeggateen hojjetamuu qaba jedhee yaada. Guddaa ulfaadha. Ulfaadha isinillee. Thank you.